Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota gabataa miidiyaa nagaan keenya kabajaa isin haa ga'u jenna. Kuni qophii addaa kan keessummoota irratti keessumsiifnu. Qophii kana keessatti kutaa duraa keessatti Dunee Silgaa obbo Garasuu Tufaa wajjin gaaffiif deebii bal'aa godhanii turani. Gaaffiif deebii kana keessatti naannoo muudamaa fi hojiilee amma ammaatti raawwatan kan Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaa haaraa irratti kan xiyyeeffatedha. Naannoo sanarratti maree bal'aa godhame keessa kutaa duraa qophii keenya kutaa tokkoffaa keessatti dabarsuu keenya ni yaadattu. Kunis itti fufiinsa kutaa sanaati. Kutaa lammaffaa isaati. Itti dhiyaadhaan isinii jira. Akkuma kana namootni tokko tokko muummicha ministeeraa haaraa yookaan Dr. Abiy Ahmediin yeroo maal hojjechuu mala jedhanii yeroo haasaan yookaan yeroo xiinxalanii inni akka Oromoo tokkotti bakka sana haa jiraatu iyyuu malee jijjiirama isaa barbaadu iyyuu malee ka isa duuba ta'anii hojjetan ammallee warruma kana dura uummata akka Oromoo saamaa hataa turan kanatu ajjeesaa turantu bakka furtuu ta'e qabatee jira wanta ta'eefi waa gochuu hin danda'uu jedhu argumentii kana dhiyeessochaadha. Gama biraadhaan immoo namootuma waan kana dhiyeessantu maal akka godhuu barbaaddu jedhamanii gaafa gaafataman immoo labsii yeroo muddamaa haa kaasuu, hidhamtoota gadaa lakkisiisuu, lafa Oromoo irraa fudhatame isaa deebisuu, gaaffilee Oromoon abbaa biyyaa haa ta'uu, gaaffilee kana dura biyya keessa akka kaa'aa turanii fi ammallee kaa'aa jiran kana akka inni hojiirra oolchu gaafatu tokko tokko akka inni ka'u gaafatu jechaadha. Kanaaf akkamittiin wal simachiisu namooti waan kana xiinxala akkasii kana godhanii namni kun erga humna hin qabu waa gochuu hin danda'u jedhee namni tokko erga dubbatee booda amma immoo tarreessanii kanneen kana raawwachuu qabaa yeroo jedhan xiqqoosee namooti gaaffii kakaasu akkamittiin kun ta'uu danda'a. Namumti tokko afaan lama yoo dubbate kanaaf akkamitti walitti araarsitati namoota akka kana jedhanii waa'ee isaa dubbatan yookaan xiinxalan. Walama amma jechuun Dr. Abiy disadvantage inni qaba jedhee yaadu ani opinion keessa dhufu. Opinion kana yeroo dheeraa eega siyaasaa barree gariin keenya ijoollummaarraa jalqabnee arrabsaatuma guddanne kanaafuu waan barbaadde jechuun dhoqqee barbaaddetti maxxansuun jarree dhoqquma adda addaa keessa waan turaniif ofiisaniitiif homaayyuu nama rakkisu tureeyyu. Inertia sana keessa jirra waan ta'eef namni wayii ta'e tokko fakkeenyaaf jedhu namni kanaan dura opinion ta'an namni OFC keessa yookaan ABO keessa yookaan ODF keessa aangoo qabatee jira ta'e gaaffiin ammaa kun agas mara baay'ee ittiin deddeebi'u ta'e amma inni ba'aa duraan ba'aa giiltii qaba inni giiltii historical giiltii qaba. Kanaafuu namni achirraa suni namni hundumtiyyuu waan ajajuu danda'u namni hundumtiyyuu waan barbaade waan itti fe'atuu danda'u itti fakkaata. Jechuun I think kontekstii kana keessaa madda natti fakkaate. Har'atti aangoo waan hundumaa harkaa qabaa? Hin qabu. Adeemsa keessa garuu horataa deemuu danda'a? Hin danda'a. Yoo dadhabe jechuun nuti akka inni waan sana danda'u godhuu nurra jiraata malee nuuf jecha qofa miti. Ofumaayyuu jecha namni tokko bakka sana gahee jira. Namichi kun achirraa yoo kan duubatti deebi'u wanni kun kan harkatti laaffatuuf kan danqamoo ta'e laayifuma isaatiif iyyuu jecha laayifuma warra isa walii wareegama kaffalee hiriyootuma isaatiif iyyuu jecha tattaafatuu danda'a. Loojikaalii jechaadha. Oromoof qofa yaaduu miti yookaan nama uummata biyya sanaaf yaaduu qofa hin taane ofumaayyuu jecha waan dirqamee godhudha wanni kun. As keessatti nuti maal godhuu nurra jiraata? Akkamitti immoo waa godha boru maal godha iftaan maal godha waan jedhu kana waan alaalaa teenyee dubbannu malee keessatti diyaanamizimii akkamiitu jira. Wanni gariin waan mari'ataniituma godhanidha. Jechuun kophaatti fakkeenyaaf amma naannoo Oromiyaatti OPDO bulchaa jira. Kanaafuyyuu OPDO qofadha kan waan barbaade murteessuu danda'u waan riijinii sanarratti. Kanaaf waan murteessan achitti hin salphata. Asitti immoo warra Andamiitu jira, warra TPLFitu jira, warra Saawuziitu jira, warra Somaaleetu jira, intarastii adda addaatu jira. Waan kana walitti araarsuu qaba. Waan deddeemaa jiru kana maal ammatti godha? Ammattoo godhe advantagein inni ammatti nuun qabu maalin? Disadvantagein in the long run qabu maalin?
strategically maal nu tolcha tactically maal nu jala balleessa waan jedhu kana priority kennuu qaba. Oo dhaqee jechuun bakka sana waggaa teessee waan sensitivity ta'e hedduutu jira. Eenyu bira taa'een iyyuu gaaffiidha. Kalee guyyaa lama sadeen kanayyuu amma gaafa miileenamni sanaa lama bira taa'ee warra aangoo federaalaa keessa jira waliin hin teenye inni iyyuu ishuu ta'aa jira. Kanaafuu akkana navigate akka eeggataa goota jechaadha. Humna akkamii qabaa, akkamitti suuta humna isaa kana guututti hin qabu, akkamitti humna isaa kana jabeeffatuu danda'a, akkamitti militarii irratti suuta overtake godhuu danda'a, akkamitti intelligence irratti suuta overtake godhuu danda'a, akkamitti warra isa eeggatee jalaa danquu barbaadu kana garii aangootti kennee, garii sossobee, garii achirraa kaasee hojjetaa waan jedhu kana nama keessa jirutu beeka. Humna kana daddafee jabeeffataa deemuu akka humna qaburree argisiisuu qaba anirree na fudhadha. Garuu akkamitti practically godhuu qaba bakka sana hin jiru waan jechuun information inni argaa jiru sana nama inni waliin deal godhaa jiru sana rakkina inni qabu sana weaknessii warri biraa weaknessii qaban jabina isaan qaban waan isa harka jiru humna isa harka jiruuf hin jirre hin beeku. Ummati duuba jira kun resource guddaadha. Miidhaan isarratti gahu hundumtiyyuu I think ummati biyya sanaa guutuuniyyuu amma waliin jira jechuu danda'ama. At least haala amma jiru kanatti. Garuu ummati immoo waan hundumaayyuu harka qabee namaaf hin godhu. Kanaaf achi keessatti maaltu ta'uu qaba? Ammatti maaltu ta'uu qaba? Eenyu qabee eenyu achi kaafadha? Amma eenyuun kaasuu qaba? In the long run eenyuun kaasuu qaba kan jedhu kana achi keessatti ilaalaniidha kan hojjetan. Namooti isa marsee jiru kanas guyyuma dhaqeen yaa mooraa kana keessaa bakka kana booda isin barbaadu jechuun bifa ta'een framework wayii seera waan jedhamu wayii tokkotu jira. Seerri sun guututti kabajamaaf hin kabajamuun jiraaturree baatu waan godhu wayii tokko akkuma nama maraasa faqaarraa jalqabee state of emergency hin jiru akkas jechuun danda'u. Jechuun proceduriin waan itti qophaa'u maal akka godhu waan keessa darbuu jirutu jiraatu jechaadha. Kophaa isaatii miti kan achirra jiru nama waliin guruupii adda addaa kan interest adda addaa qabu walii galeedha kan bakka sana. Waan kanaaf immoo waa hundumaa guyyuma tokkotti maashina miti godhuun hin danda'u. Kun Council of Ministers jedhan sana kaabineetu propose godha akka inni ka'u. Kaabinee sana godhuudhaaf immoo kaabinee sana keessatti nama kaabinee haaraa dhaabbatuu qaba. Kaabinee haaraa kana dhaabbatu eenyutu difeensii bakka sana bulcha, eenyutu attorney generaalii ta'a, eenyutu dinagdeedhaaf ta'a bakka kana buusa kan jedhu kana capacity sana eenyutu qaba, eenyutu bakka kam ture kan jedhu kana yaaduu qaba, nama propose godhuu qaba, nama mari'atuu qaba, background isaa qoratuu qaba, rakkoo achi keessa ture sana arguu qaba. Kana walitti qabee qaba state of emergency kun maaliif labsame, eenyutu achi keessatti vootii godha, maali waan jedhu kan arrange godhuu qaba. Wanni kun kana kan godhu waan biraa hundumaa dhaabetii miti. Wanni biraa biyya alaa waliin diil godhuutu jira. Waan guyyaa guyyaatti hojjetamutu jira jechuun waan kana hundumaa waliin godheedha jechaadha. Kanarratti walgahii taa'eedha. Walgahii guyyaa tokko fixu, isaa 4-5 fixu taa'eedha. Kanaafuu yeruma tokko keessatti yeroo garii akka kana godhe yoo kana godhuu baatte immoo hin kufta jedhanii akka inni kufurree godhuun mataan isayyuu rakkina jedhee yaada. Kanaafuu treasury godhuun fundamentally mormu'an treasury irratti godhuun jijjiiramuu qaba waan jedhu kana gaaffii dhiyeessuun. Garuu borumaaf iftaanitti waan hundumtu ta'uu qaba wanni jedhu kuni miraakilii yoo ta'e qofadha namni kan akkas godhuu danda'u. Kanaafuu gama tokkoon diraamaadha wanni kun jechuun namni tokko amma waan namti kuniyyuu wayyaa nama tokko diraamatti godhe. Wayyaan humna akkana diraamaa guddaa akkanaa kana kan maqaan ishii balleesse kan dhaabni isaanii akka inni akka malee nama biratti jibbamu godhaa jiru kana akka humni guututti badu kan godhaa jiru kana kan gootoo taate fayyaan qabdu jechaadha, maraattee jirti jechaadha. Kanaafiyyuu sunis taanan yoomaayyuu rakkoo irraa hin qabnu. Garuu jarri kun achi keessatti sochii ummati godhaa ture sana wareegama ummati kaffalame sanaan irree deeggaramanii achi keessatti irree immoo wareegama barbaachisu kaffalanii qabsaanii bakka kana gahaanoo jennee humna waan hundarratti humna amma haga ammaatti argataa hin jirre waan nuti immoo goonu suni haga humna isaan hin qaban jennu kana jabeessu godhuu qabna malee waan sana laaffisu godhuun I think nuuf irree advantajii qaba jedhee yaadu. Edu bakka sana Dabratsiyoon jiraate, edu bakka sana Shifarraawun jiraate, edu bakka sana Hayilamaariyaam suni ture haguma kanayyuu manni hidhaa jechuun namooti keenya hogganooti baay'een siyaasaa hiikamanii jiranii dhiibbaan uummataatirree jira. Garuu achi keessattirree waan godhame sanadha kan tokko kan waan kanaaf gumaache waan godhamaa jiru kana irratti edu akkuma amma dubbannu kanatti irree dubbanna waanuma amma godhuu dandeenyu kanarree goona
jechuun minimalistii taanee baqa waanuma arganne galateeffannee fudhatuu qabnaan sana jechaan jiru garuu hedduu bakka sana XYZ jiraate maal irra arganna maal irra mirqaanna maaltu irra nu gammachiisa waan jedhu kanarree wal bira qabnee ilaaluu nurra jiraata. Kanaafuu fedhii akka qabu bifa adda addaatiin Oromiyaa biratti argisiisee jira. Kaappaasitii irree waan kanatti akka qabu bifa adda addaatiin argisiisee jira. Humni immoo waan hundi harka isaan jiru waan hundi sun akka harka isaa jiru I think sanarratti deeggaramuu qaba. Waan contradict wal godhu keessa waan seenuu nurra jiraatu natti fakkaatu. Inni akka fail godhuuni tokkoffaa aliyaansii uummattoota gidduu jiru kun irree deebi'ee duubatti deebi'aa wal madeessutu dhufaa Oromoon akkana jijjiiramne waan akkanaa kun dhufeetu dhufaa. Lammata nu gidduutti irree misunderstandingitu dhufaa borumaaf iftaan irree solution nuti fiduuf deemnu baay'ee jiru. Namni akkana jedhu kun namni baay'een bakka sana dhaqee miraa baay'een jaarmiyaa sadarkaa sana ga'u yaada viizinii roodmaappii sadarkaa sana ga'u argu nama harkatti irree hunduma keenya iyyuu harka waan nuti qabnu hin jiru jechuun nama keenya kutachiisuuf miti. Waan arganne kana jabeessinee fuulduratti tarkaanfachiisnee waan hir'atirree itti guutaa akka humni isaan hin qabne kunirree jabaataa deemuu qabna malee akkuma ijoollee namuu afaan keenya dubbatuu fi waanuma beeknuuf qofa waanuma kanaan dura warra achi turan waliin iyyuu hin jenne sanuyyuu kan immoo sappoortii haganaa uummata biraarraa argate kana jechuun lalaafisuudhaaf tattaafatuun akkasumara bu'aa qaba jedhee yaadu'an. Constructive critikiin homaa rakkina hin qabu garuu nuyyuu akkuma inni kufu godhuudhaaf tattaafatuun I think akkasumara waan bu'aa qabaatu natti fakkaatu. Tole haa ta'u. Mee hamma dandeenye inni gaggabaabsina. Mee haasaa mammaa haasofte keessaa gara kaabinee isaa ijaarrachuu ka jedhu kaastee turteeti hojumanni hojjetaa jiru keessatti. Gahee nurraa akka Oromootti yookaan akka saboota biyya Itoophiyaa keessatti maal akka irraa eegamu dhumarratti illee itti dhufna. Mee kaabinoota torban kana inni muudee paarlaamaan immoo raggaasiseef nama 16 hunda isaanii keessa ammas deemnee hin haasofnu garuu kanneen torban kana muudaman keessaa kanati bakka gaarii bakka furtuu bakka barbaachisaa ummatoota biyya sanaa keessaaf ta'u abaluun bakka akkasiitti muude gaariidhaati jettu isa kan. Namooti baay'een amma kaabinee keessa dhufan kun baay'een isaanii warra fuulli isaanii baramedha akka jechuun namoota achi keessa turanidha. Waan addaa akka waliigalaatti argina jechuun akka nam tokko waggaa fuunee ilaalle garuu bakka kii jedhamu fudhatanii jechuun fakkeenyaaf iddoo harka difeensiin galee jira maaloo waan galiiwwanii jedhu sun nama harka Oromoo garee jira. General attorney sun yookaan immoo xaqilaa qabeeyyii jedhu sun nama Oromoo harka galee jira. Kan aandamii fi oppiidiyoon I think lakkoofsa guddaa achi keessatti qabanii. Kanaafuu namooti hagas mara kwaalitiin isaanii waan addaa waan haaraa wayii tokko baay'ee keessatti argaan jiru. Garuu nama Oromoo ta'uu namni baay'een kanaan dura nama waan isa duuba jirutu isa laaffisa yookaan jabeessa yeroo garii hedduu dandeettii qabdu yoo duubaa humna hin qabaanne yeroo ati nama ergamtu jiraachuu danda'a. Heddummoo dandeettiin keetirree limitidii ta'ee yoo duubaa humna qabaattee waan ati gootu jiraachuu danda'a. Kan difeensii kuni yeroo baay'ee namni administration ma qofa hojjeta difeensiin chief of staff hojjeta jedha. Chief of staff nis roolii mataa isaa danda'e qaba. Garuu bajetii maaliin kun kan militarii kun bakka tokko irraa ka'ee bakka tokko kan dhaqu at least waan deemaa jiru iyyuu nama beekudha jechaadha namni difeensii irra jiru suni. Lammata isuma fa'aa qabatanidha kan state of emergency kanarree nama keenya irratti labsaa turanii bakka akkasii sana qabatuun bakka kii jedhamu kana qabatuun foreign relations sunirree amma nama Oromoo harka jira waan adda addaa akkasii kana qabatuuni advantagein kennaaf jedhee yaadaan accessii nama diplomatic committee kanatti kennaa fi bajeta achi keessatti deemu waan achi keessatti murtaa'u sanarratti accessiin kennaa fi general attorney generaliin kun bakka itti nama keenya terrorizimii maaloo jedhanii kissiin kun hundi itti fabricated ta'aa turedha kun nama Oromoo harka jira namichi suni quality hagamii qaba hagam committed ta'ee waan kana hojjetaa kan jedhu suni dirqisiisuu danda'a amma bakka galiiwwanii kanatti bakka namni keenya itti saamamaa turedha waan akkanaa kun qabatuuni bakka kii jedhama kana qabatuun
I think bu'aa guddaa wayii tokko qaba yaada jedhu qaba jechaadha. Kana akka waliigalaatti garuu kwaalitii namoota sanarratti baay'ee isaanii sirrii in detail sirriitti hin beeku. Garuu duuba isaanii namni jiru fedhii jijjiiramaa waan qabuuf humna waan qabuuf I think waan rakkoo uumu waan jiru natti fakkaanne jechuun nama ministeera ta'uu kana qofa miti keessatti namoota adda addaa keessatti hojjetantu fa'aa mooraalii argatan warri waan uummataa kun akka hojjetan barbaadan hin hojjetanii yoo waan kana bifa ta'ee tokkoon hojjeturree baatan I think kalee red line lamaan tokko sinii kenna jechaani ture bifa sanaan at least kana booda nama keenya miidhuudhaaf sababiin waan jiru natti fakkaatu dhimmoota waan kana laallatee yoo gaafa miidhaan kun dhufu ta'es ittiin gaafa sana mormuudhaaf mirgarree itti qabnu natti fakkaata. Kanaafuu akka nam tokketti homaa yaarra waan irratti koomenti godhuun qabu baay'ee isaanii piroofaayilii isaanii guutuutti waan hin beekneef jarri kun immoo baay'een isaanii fuulli isaanii warra beekamuudha namni baay'een asirratti dhufan waan ta'eef garuu immoo namooti jaraatirree bakka sana naannoo sanarraa fagaatanii jiranii namooti keenya immoo bakka kii jedhamu warri qabatan jiranii nafes jira amma kan chief of staff sunirraa gammaatu jira harka jira intelligence kun ammarree jira harka jira kanaafuu sunirree reform fundamental sirriitti reform bakka ta'uu qabuu fi bakka humni guddaan jiru bakka sanadha kanuma hafe kanattis iyyuu fayyadamaa sanattis immoo itti yaadaa deemuun fi yeroo gabaabattoo danda'an jijjiiruun I think bu'aa qabaatu jedhee yaada. Tole haa ta'umee amma egaa muummichi ministeeraa aangootti dhufeera bakka adda addaas deemee akkuma tette uummataa wajjin haasa'ee mari'ateera amma immoo torban kana kaabineetota yookaan ministeerota 16 muudeera. Inni itti aanu maal sitti fakkaata uummati Oromoo nagaadhaan ba'ee akka galutti uummati warri kaanis kan inni kanatti aanee hojjetu tariigaa mul'atuma keensi gaafadha malee beekuu dhiisuu dandeessaa akkuma jette achiin jirtu tarii labsii yeroo muddamaa kana kaasettee addaa kan taana. I think labsii amma kaasuun karaan baay'ee babbanamee jira natti fakkaata. Tokkoffaa command post sana keessa amma warri waan sana akka barbaadetti oofaa turan amma innis kana jira persanii sabsaabii jedhanis sana kan ta'u isadha namichi difeensii kun amma achi keessa jira namichi attorney generaalii kun irra achi keessa jira bifa ta'e tokkoon kan police commissionerii amma ta'e kun irra achi keessa jira jechuudha insa sun irra achi keessa jira jechuun namni amma 6-7 wayii tokko deemee as keessa seenee jira jechuudha namni inni barbaadu jira jechaadha. Actually wannan suni amma controlii jarayyuu galee jira state of emergency jedhamu kun. Kanaafuu isa kaasuun jechuun I think amma waan godhamuu danda'amu keessaa tokko dhiyootti tokko isa natti fakkaata. Isa kaasuun amma agas mara waan guddaa agasiitis natti fakkaatu amma kana booda yoo militarii irratti reform godhu intelligence reform godhu sanarratti hojjetudha malee isa kaasuun waan ka'u natti fakkaata agas mara waan guddaas natti fakkaatu jechuun namni matuma namaa keessa waan jijjiruuf malee kana booda isaantu irratti kontroolii qabataa deema jechaadha kan irratti kontroolii hin qabaanne kaasanirra umaa hiikaan qabu inni kaasaniif kaasuu baatanii qofa hin taane militarii irratti kontroolii qabaatudha sanaaf riiformii godhudha isa kaasuu danda'an jedhee yaada kan biraa I think waan yeroo gabaabatti godhani edu godhani akkana nawu ani isa nan dubbadha kan godhuu danda'an tokko immoo waan mormituu waliin jalqaban kanarraa ittiin bifa marii waliin itti fufuu qabanii lammata riiformii instituushinoota kun biyya sana keessatti rakkoo dinagdee akka malee siireesii ta'ee jira jechuun saamichi biyyatti guutame tokkodha. Kanaaf isa instituushinoota jijjiiran kana riiformii godhanii daddafanii hojiitti jijjiiruu waan jalqaban natti fakkaata yeroo gabaabaatti wanni biraa silaa waan naannoo riijiniitti hojjetamudha. Ani eduu akka kiyyatti ta'ee waan akkitti hojjetan tokko amma yoo rakkoon bakka tokkotti dhalate waan rakkoo sanarratti dubbatu yookaan bakka sana dhaqanii waan sana hiikuu bakka tokkotti immoo ammarree ibiddi biraa qabate ammarree achi dhaqanii waan ibidda sana hiikuu waan akkasii wayii tokko irraa arga some kind of ad hoc based waa faranjiin sana problem solving mechanism wayii fayyadamaa jiranii kanarra edu gadi ta'anii manifesto wayii jijjiirama biyya sana keessatti transformationii fi jechaa jiranii
Transformation sun bifa siyaasaa qabaataa, bifa dinagdee qabaataa, bifa hawaasummaa qabaataa, bifa aadaa qabaataa. Kanaafuu isarratti frameworkii wayii tokko, road mappii wayii tokko, manifesto wayii tokko qopheeffatanii rakkinoota biyya kana keessa jiran kana fakkaatanii hundeen burqaa rakkoo, koozii rakkoo yookaan immoo maddi rakkoo bakka kanaa jira. Bifa kanaan hariiroon keenya mormituu biyya alaa jiru waliin kana fakkaata. Kan keessa jiru waliin kana fakkaata. Namoota biyya alaa jiran waliin hariiroo keenya bifa kanaan define goona. Biyyoota rakkinoota naannoo sana jiran bifa kanaan waan jedhu tokko some kind of frameworkii wayii tokko qopheeffatanii gaarii natti fakkaata. Akkanumatti asitti dhaqanii waan biraa godhaa, achitti dhaqanii waan biraa godhaa, amma akkanatti fiigatuma jiraatu tokko ta'a waan ta'eef rakkisaan jedhee yaada in the long run. Kanaafuu tiimii wayii qopheeffatanii dinagdee irratti maal goona, siyaasa irratti maal goona, security irratti maal goona waan jedhu kana detailed waan ta'e wayii tokko qopheeffatanii eegasii booda framework sana keessatti hiikaa deemanii sanarratti hojjetanii gaarii natti fakkaata. Wanni biraa ajjeechaa namarraa akka militarii namarraa dhaabu godhuu danda'uudha. Wanni kun yoo sana godhuu hin dandeenye jechuun yoo militarii kontroolii godhuu hin dandeenye yoo kaasanii hiikaan qabu jechaadha. Inni jechuun wanni kun kanaafuu namarratti ajjeechaan godhamu, miidhaan godhamu, hidhaan godhamu inni dhaabbatuu qaba. Namni mana hidhaa jiru kana isas hiikuu qabanii konfidensii namaa guyyaarraa guyyatti guddisaa deemuu qabanii kana godhuu qaban yaada jedhu qaba. Tole fayyaa ta'e garsu waa'ee mormitootaa kaaste silallee masaraa mootummaatti afeeree wajjin irbaata nyaachuu haasa'uu isaa kaasteetta. Ammas immoo kanati etuu gara fuulduraatti yeroo gabaabaa keessatti hojjetan keessatti ati akka hawwii keetti tuqxeedha. Mormitoota kana kan biyya keessa jiran jiru, kan biyya ala jiran jiru. Lachuuma kana wajjin taa'anii haasa'uu qabuudha yaadi kee? I think tiimii wayii jechuun mishinii wayii yookaan qaama wayii kan waan kana waliin diil godhu amma akkanumatti namoota tokko lama ramadaniituma waan kana godhuu danda'an akkamitti yoo biyyatti galan sochii akkamii maal waliin goonaa waan jedhamu kanayyuu hiiknaa qofa malee hagas mara waan clear frameworkii wayii waan qaban natti fakkaanne waan godhamurraa. Kanaafuu kan biyya waliin akka itti diil godhan jira jechuun jarri legal frameworkii biyya sanaa keessatti hojjetanii akka itti waliin haasa'an jira. Symbolic waan ta'e godhanii jiranii achitti irbaata fa'aa waliin nyaatanii waan akkasii kan jiranii maybe hogganoota jiraa kan akka kophaatti arganii dubbisuu danda'anii. Akkas qofa hin taane immoo kan biyya alaatis jira. Kan biyya alaatis immoo bifa adda addaa qabaata. Namni gariin kan qawwee harkaa qabutu jira. Namni gariin immoo kan karaa nagaatiin jira. Kondiishinii adda addaa kan dhiyaatutu jira. Yeroo gabaabaa tokkotti dhumatu wanni kuni. Garuu qaama jara kana waliin diil godhu yoo dhugumaan rakkina kana hiikanii hundeetti hiikuun barbaachisa jedhanii amannaani qaama jara kana hunda waliin diil godhu frameworkii jarri keessatti hojjetanii ammumarraa jalqabanii qopheessanii ammumarraa haasaa jalqabu waan adeemutu irra jiraatu natti fakkaata. Jechuun yeroo gabaabaatti dhumatu wanni kun yeroo dheeraa fudhata. Yoo ammattoo jalqabame waan kana immoo qaamni jalqabu yaadinnii fi frameworkiin inni keessatti jalqaburree maal akka inni irraa barbaadurree waan akkasii kan qopheessanii ammumaan jalqabanii kan waliin haasaa deeman namni irree jijjiirama jiru kana keessatti hirmaadhee bu'aa buusuu danda'a jedhu akka inni konfidensii irraa deemu godhu ammarraa jalqabanii waan godhuu qaban natti fakkaata. Jalqabuu qabanii qaama kana jalqabus bifa ittiin jalqabus karaa ittiin waan kana keessa deemus ittiin qopheeffatuu qaban yaada jedhu qaban ammumarraa jalqabanii. Tole. Mee gaaffiin kootti aanu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed biyyattii sana bakka amma jirurraa fuudhee eessaa geessu jettaati. Mee yoo teessee ilaalte bakka amma jirturraa fuudhee gara kam yoo geesseti karaa qajeelaarra jira jettee namatti himta? Biyyi tuni akka malee dhukkubsattuudha jechuun dhukkubii gariin kan irra ture waggaa baay'ee waggaa 100 fa'aa waan akkasii kan irra ture gariin kan immoo waggaa 20-30 darbe kana itti dhufe. Kanaafuu dhukkuba hedduutu jira. Historical grievance yookaan immoo seenaa keessatti madaa hedduutu biyya sana keessa jira. Uummattoota biyya sana keessa miidhaa adda addaa keessa darbanii miidhaan kan sabaa keessa darbanii kan amantii keessa darbanii
kan fuulli namaatirree kalarii namaa Itoophiyaa yoo jedhamu waan anatti ofisittis mul'atu filamicha XY tokko Taagositti mul'atu Gabra Maariyaamitti mul'atu kan Tujuulitti mul'atu kan Hayila Maariyaam Dassaalenyitti mul'atu adda addaadha biyya sana keessatti jechuun walitti dhufeenya uummattoota biyya gaarii keessa hin turre biyya miidhaan adda addaa irra gahee miidhaan kun hiikamuu qaba madaan kun fayyuu qaba walitti jireenyi gaarii akka ta'uuf jecha miidhaan kun fayyuu madaan kun fayyuun uummata hundumaafuu faayidaa qaba yaada jedhu qaba tokko kan biraa rakkinni diinagdeetis jira biyya sana keessatti biyyi tuni eega mootummaan kun keessayyuu aangootti dhufe mootummaan warri durii suni saamanii saamichi isaanii achuma keessatti mana ittiin ijaarratanii achuma keessatti nabii cooma ittiin muranii waan akkasii tokko goggodhanii dargii keessatti nama miidhaa turanii saamicha agas mara korraapshinii sadarkaa xiqqaa jiraachuu danda'a garuu eksesiif kan ta'e hin jiru saamichi ammaa kun garuu saamichi akka malee nama rifachiisu biyya kana keessa 2005 irraa jalqabee waggaatti jechuun saamicha akka malee kan guddate especially maallaqa kana biyya alatti baasuun 2005 irraa jalqabee duraan hannii fi saamichi jira garuu biyyuma keessatti at least Tigraay moofaa geessan sana booda garuu biyya alaarree geessu jalqaban 2004 irratti qarshiin Tigiraalee biyya kanaa ba'e miliyoona 2005 bara elekshinii sana eega rifatanii booda biliyoona 1 ture eegasii booda garuu haga 2013 tti averejin biliyoona 2.6 seeraan ala biyya alaatti ba'a akkuma duratti jedhe 2010 gargaarsa argatan biliyoona 4 laqni seeraan ala biyya alaatti garuu biliyoona 5.6 ammarree saamichi sun bifuma sanaatti fufee jira. Kanaafuu maallaqni kun immoo baay'een isaa kan maallaqa biyya sana keessa argamee miti. Maallaqa liqaadhaan dhufeedha. Itoophiyaan akka malee jechuun mootummaan suni malee idaa keessa galee jira. Chaayinaa irraa biliyoona 7 liqeeffatee, Turkii irraa biliyoona 3 liqeeffatee, Hindii irraa biliyoona 1, Saawuz Afrikaa fi Biraaziil irraa jalqabee biyyi liqeessuu danda'an warra galfii kanas dabalatee biyyiin irraa liqeeffamee hin jiru. Maallaqni kun baay'een immoo piroojektoota gurguddaa biyya sana keessatti akka hojii irra oolan jedhamaniif maqaa isaatiin liqeeffate. Maqaa sukkaara piroojektii, maqaa reeloo, maqaa daamii, maquma piroojektii gurguddaa kanaan teelee ekspaand godhuu, eerlaayinsi ekspaand godhuu, shipping laayinsi ekspaand godhuu. Baay'een isaa maallaqni kun waan saamameef piroojektooti kun baay'een isaanii godhanii jiran. Kanaafuu siirasii ta'e tokkotu achi dhufa. Ekspoortiin biyya sanaa biliyoona 3 yoo ga'u, biliyoona 2.7 fa'aa qabxii 7 fa'aadha. Importiin biyya sanaa garuu haga biliyoona 17 fa'aa ga'ee jira. Kanaafuu trade deficit biyya sana keessa persentii 80 ta'utu jira jechuun namni biliyoona 3 qofa gurguree biliyoona 16-17 bitatee jiraachuu hin danda'u barbaraan liqaa irratti gargaarsa irratti hundaa'ee gargaarsi waan jedhamu kun amma xiqqaataa deemaa jira. Rakkoon kun yeroo gabaabaatti kan hiikkatu miti. Kanarratti immoo biyyi sun kallattii akkamii qabaatuu qabdi kan jedhu mirgooti guututti Oromoos ta'ee kan uummattoota biraa kan guututti deebi'i. Mootummaan sun mootummaa keenya waan jedhu amantiin mootummaa irra jiru leejitimasii waan jedhamu sun hin jiru. Kanaafuu rakkinooti kun yeroo gabaabaatti hiikamuuf hin deeman. Eenyuyyuu dhaqe dhaabni kamiyyuu bakka sana dhaqe yeroo gabaabaatti ni hiika yaada jedhu qaba. Eduu inni godhee kan ani hawwu tokkoffaa mootummaa biyya sanaa sana rakkinoota gaaffii hundee siyaasaa biyya sana keessa jiran hiikuudhaan mootummaan suni mootummaa keenya fedhii amantii jedhu yookaan immoo miira jedhu uumuu danda'u leejitimasii mootummaa sanarratti uumuudha jedhee yaadaan tokko jechuun biyya sana keessatti daayirekshinii kam qabaatuu qabdi karamitti deemuu qabna gaaffii siyaasaa baay'ee isaa akka deebi'ee waliigaltee mootummaa biyya sana keessatti uumamu irratti amantiin akka jiraatu namni alaa jiraatu haa ta'u keessa jiraatu haa ta'u diinagdee biyya sana keessatti walqixxummaadhaan akka inni hirmaatu amantii sun akka jiraatu godhuu yoo danda'e itti aanee rakkoo diinagdee kana immoo sirriitti irratti hojjetuun hin danda'ama jedhee yaada. Yeroo gabaabaa keessatti yeroo gabaabaa waan kun waan yeroo gabaabaatti hiikkatu miti. Garuu akka namni mootummaa biyya sana keessatti uumamu kun mootummaa keenya jedhu bakka itti namni oolee galee nagaan oolee galu bakka namni itti dandeettii isaatiin hojjetee jiraatu bakka itti sochii diinagdee biyya sana keessatti godhamutti namni fedhii guutuudhaan hirmaatu godhuu yoo danda'e gaaffiin biraa ofumaa of deebisaa deema yaada jedhu qaba jechaadha adeemsa keessa. Garuu dura rakkinni siyaasaa biyya sana keessa jiru hiikamuu qabaa sanarratti amantiin namni mootummaa irratti qabu dabaluu qabaa amma akkuma diinatti ilaala namni biyya sana keessa nama yuunifoormii uffate akka diinatti ilaala mootummaa sana akka diinatti ilaala kan laalla hundumti keenya iyyuu haalli kun hin jijjiiramne biyya sana keessa jijjiirama fiduu hin danda'amu kanayyoo godhe mootummaa uummati amanu tokko
mootummaa hanna kanarraa yoo qulqulleessuu danda'e rakkoo siyaasaa kana hiikuu danda'e kallattii diinagdeen kun itti hojjetuu danda'u irratti kallattii tokko qajeelchu ta'e namni akkatti amantii mootummaarraa qabaatu kan godhu ta'e atiin kun achiivimentii guddaa ta'a waan garii ofumaaf deebisaa deemaa jedhu qabaa. Tole ulfaadhu. Mee amma immoo egaa as waan baay'ee dubbannee gama qooda dubartootaatti darbuu barbaada. Sunis waanuma biyyaa wajjin walitti hidhateedha. Akka biyya alaa yeroo biraadhaaf kaawwanna. Muummichi ministeeraas gaafa haasaasaa yookaan inauguration speech isaa godhe harmee isaa baay'ee galateeffata ture. Haadha manaa isaa baay'ee galateeffata ture. Takkaa ta'een beeku biyya sana keessatti. Ani hin dhageenye gama koon. Ani yogguun kana haasaasaa keessatti dhaga'u gama koon akka dubartiitti baay'een gammade. Akka haadhaattis akka haadha manaattis jechaadha. Sanuma hordofee immoo ministeerota yookaan kaabineetota gaafa muudus ilaalcha gahaa amma danda'ameef akka kenne dubbatee jira. Dubartoota kanaa lakkoofsa kana dura turanirraa ol kaaseera. Kana duwwaas miti mootummaan naannoo Oromiyaas gahee guddaa waan taphatee natti fakkaata. Torban kana keessa hundumti keenya akka argaa turre gara itti aantuu pirezidantii Oromiyaatti vaayis pirezidantiitti adde Xaayibaa Hasan baay'ee hawaasa Oromoo biyya alaa jiruttis haa ta'u biyya keessattis seenaa gaggaarii hojjettee hojii isheedhaan kan beekamte gara itti aantuu pirezidantii Oromiyaa yookaan isatti aantee akka isheen hojjettuuf obbo Lammaa Magarsaas caffee keessatti ol fide jechaadha. Kanaaf torban kun baroota darban irraa dubartootaaf xiqqoo ishee adda ta'e natti mul'ate anaani. Kanaaf yoon gammachuu koo asiin ibsesii hin badu jijjiirama xiqqootan argaa jira. Kanaaf ati immoo biyya alaa kana jirta, biyya guddate keessa jirta, biyya barate keessa jirta, biyya dubartoonni waan gurguddaa hojjetan keessaa yoo Awurooppaa keessatti dubartoonni kan Ameerikaa caalaayyuu baay'ee gahee qabu. Argitee kan guyyaa guyyaatti ilaaltuudha. Kanaaf ati qooda fudhannaan dubartootaa kan meegaa gaba xiqqeessinee kan Oromoo keessatti finnaa yoo ol ka'e bu'aa akkamii qabaata jettee yaadda jechuun hirrina baay'eetu jira amma. Ana yoo na gaafattee hirrinoota qabsooma Oromoo keessatti ta'aniif iyyuu tarii hirrinni dubartootaa gumaacheera laatan jedhan ta'a namni biraan immoo waan biraa jechuu danda'a. Kanaaf yoo dubartoonni qooda fudhannaan isaanii siyaasa keessatti duwwaa miti hawaasa keessattis dinagdee keessattis yoo qooda fudhannaan isaanii ol ka'e bu'aa akkamiitu jiraataa jetta. Sababa isaan immoo qooda hin fudhanneef hirrinni sitti mul'atu maaltu jira mee gabaabsite? Gaaffii kana dura na gaafatta jedhee yaada tureyyuu. Tartiiba isaanii eegeessa kan hin durse. Atirree cunqursaa sana fudhattee jirta jechaadha dhumarra fidde. At least haasaa gaafa inaugurationii sanarratti irree godhe I think haasota sana booda godhe irratti irree kan miiliyoneemii galma jedhamu sana keessatti irree dhengada godhe irratti irree waan dubartoota kaasee jira. Gahaadha jedhamu baaturree I think kaabinee keessatti irree lakkoofsa exactly hin beeku dabalee jira natti fakkaata. Akkasumas immoo Oromiyaa keessattis immoo amma adde Xaayibaa I think kan vice president taatee jirti. Duraanirra opiniyoodhaaf Asteer akkas taatee turte garuu Asteer imeejii gaarii fi hojii gaarii hojjetaa waan hin turreef namni akka dubartiittis akka dhiirattis ishii galateeffatu waan jiru se'u. Kanaafuu hawaasa keenya keessatti kan Oromoo keessattis Oromoo jennu Oromoon dhiiradha. Imeejiin mataa keenya keessa dhufu. Dhiira malee dubartii imaajiniin goonuun ummata waan jedhamu kuniyyuu ummati dhiiruma qofadha yoo ogummaa mataa keessatti irree yaannu hawaasi biraatirree kan Itoophiyaa biraatirree I think nurra baay'ee adda miti akka malee patriarchal societyidha jechuun hawaasa dhiiraa wayii tokkodha. Kanaafuu kuni ta'uun maaliin tokko waan inni godhu dhiirotuma Oromoo kanayyuu miidha jechuun walakkaa ummataa akka hin jirree wayii tokkotti fudhateetuma walakkuma qofa imaajin godha jechaadha. Namni amma dhiiruma qofa imaajin nama Oromoo jedhamu amma Oromoo waan jedhamu kun imeejiin isaa jenderii dhiiraa qaba akkasitti imaajin godha. Akkas ta'u haafii society keenyadha jechaadha kan imaajin goonu kan waliin diil goonu
Kanaafuu ilaalchi sun akka inni jijjiiramu sadarkaa isaatti haasaan akkanaa kun ta'uun suuta namarratti irree impaaktii akka qabaatu waanuma iddiriitti haa ta'u qabaleetti haa ta'u bakkuma namni itti walgaheetti irree haa ta'u namni akkanatti waan kana ilaalaa akka deemu namni biyya sana keessa jiru cunqursaan biyya sana keessa jiru bifa adda addaa qabaata jechuun akkuma duratti jedhe kan sabummaa jira kan amantii ture kan fuulli namaa kun irree namni gaambeellaa jiruu fi namni haayilaandariin kun namni semitikii ta'eef namni kushatikii ta'e walqixxee miti kan laalamu biyya sana keessatti inni irreen jira dubartiinummaan hin jira jechuun waan adda addaatu jira biyya sana keessatti dubartii taatee gaambeellaa taate immoo miidhamtuudha hojjettuma manaayyuu ta'uu hin dandeessu gaa dhufte. Kanaafuu miidhaa hedduutu jira kan dubartii kun immoo akkuma waliigalaatti haafii yookaan immoo walakkaa soosaayitii sanaa waan ta'eef waan kanatti atteenshinii kennanii ummati hundi biyya sana keessatti akkuma shimbira wayii tokko galaalte shimbirri batoota lama qabdi wiingii lama qabdi tokkumaan akka balali'uudhaaf tattaafatu tokkodha lamaanuyyuu waggaa hojjete qofa kan balali'uu dandeessu tokkoon balali'uu hin dandeessu kanarratti atteenshinii akkasii kennuun sun atiin waan gaariidha. Dubartooti siyaasa keessatti hirmaatuun keessattiyyuu waan hedduu tokkoffaa isaaniyyuu jijjiira dubartootumayyuu jijjiira jechuun dubartootiyyuu namni kan cunqurfamuun waan namni biraa isa cunqursuuf qofa miti. Yoo inni irra cunqursaa sana liqimsee jiraate internaalaayiz godhee yoo jiraate bakka kan maloo jedhee jiraate waan sun nama keessatti jechuun inni iyyuu ofuma waanuma inni yaaduyyuu deebi'ee hidhamaa isa godha. Akkuma amma yeroo tokko namni keenya waan Oromoon kun miidhamaa wayiidha waan akkana kan dandeettiitti hin qabu akkanaa miti jedhee waan yaadeef jechuudha akkuma of keessatti liqimsee waan jiruufi waan nama ajaa'ibu tokko namni Oromoo godhee ajaa'iba iyyuutti ta'a akka waan Oromoon ilma namaatummaa irraa xiqqaa wayii tokko ta'ee tokkotti jechaadha akkuma waan namni keenyarree waan kana hin godha amma waanuma inni deddeebi'ee bakka bakkatti dubbatu kanayyuu namni tokko akkuma waan addaa ta'e tokkotti waanuma ilmi namaa reasonable ta'e tokko godhuu danda'u godhaa jira kanatti namni keenyattis bakka biraatti saayinsii keessatti hirmaatee bifa biraatiin hirmaatee waan achiif godhe hedduutu jira addunyaa kanarratti kunis akkasumadha. Dubartootis akkasuma jechaadha waan hundaa keessatti hirmaatanii bu'aa buusuu danda'anii amantii sunirra akka irratti bulu godha bakka fuulduratti fiigarii ta'uun tokko isaanumtiyyuu akka of jijjiiran akka waan soosaayitiin yeroo dheeraadhaaf bara dheeraa keessa seencharii dheeraa keessa irratti uume kana keessa of baasan waan liqimsan kana akka isaan deconstruct godha jedhee yaada tokko. Kan lammataa immoo biyya akkanatti corrupted taate kana keessatti sourcing corruptionii researchiin bakka hedduutti godhamee jira. Firooti kiyya warri dhiiraa akkanatti hin aarre maleedha. Bakka baay'ee keessatti dhiiratu irra corruptioniidhaaf susceptibiliidha bakka hedduutti researchiin hedduutti godhame waan kanarratti. Dubartooti bakka sana taa'uuni namaaf irree naatoo hin qabanii corruptionii akkasii sana keessattirree akka namatti easily hin cuubaman dubartooti. Yoo corrupted ta'anirree dubartooti jedhan mana biiraan dhaqan manatti balleessa waan sana jechuun ijoollee itti fayyadanii kanaafuu yoo even yoo corruption irree keessa galan waan gaariidha jechuu kiyyaa miti konsiikwensiin isaa kan dhiiratu irra hammaatu jechaadha waan weestii ta'eef itti fayyadama dhiirri. Vaayolensii irratti irree akkasumadha biyya baay'ee irratti bakka dubartiin itti sagalee qabdutti bakka itti influensii dubartiin qabdutti vaayolensiin jechuun waraanatti deemuun miidhaa namarraan gagga'uun kunirree akkasumatti xiqqaataa deema jechaadha. Lammata immoo motiveetir nama godhuu irratti irree dubartiin dhiirarra irra motiveetir nama godhuu danda'anii komitmentii irratti irree kanaafuu biitti suni soosaayitiin amma corrupted ta'ee jira namni hattuutti jijjiiramee jira soosaayitiin akkuma jirutti haala kanarree qulqulleessuudhaaf jecha lammata immoo dubartiin yoo empowered taate akka dubartiin biraa barattu encouraged taate dubartiin waggaa baratte ijoolleen mana keessatti ijoolleen umurii ishii keessatti yeroo baay'ee kan balleessitu haadha isaanii waliin haadha waliin waan balleessaniif waan haati baratte possibilitiin baratu ijoollee bira jira. Addunyaa kanarratti linguistikii afaan kun language family waan jedhamu kan addaan qoqqooda kushatikii sematikii indoo European maal celtic latin jedhamu kana bakki itti qoratan dubartoota irraa qoratan haadhota irraa qoratan afaan kanaafuyyuu haadha birattidha jechuun ijoolleen yeroo baay'ee waan barattu baay'ee kan barattu haadharraa nama baay'ee bakka biraatti dhalatan waggaa argitan afaan haadharraa warri baran aksantiin isaan dubbatan aksantuma warra isaan sustain godhanii kanaafuu haati waan baratte haati iskilii haati qabdu beekumsa haati qabdu sheekoo fi istoorii haati beektu hundumaa possibility beekuu afaan haati beektu possibility beekuu qaban ijoollee waan ta'eef
waan kun inzaloon giran irra uummata jijjiiruu danda'a yeroo gabaabaatti hawaasa kana qulqulleessu corruption irra kara nageenyatti deemuu ikonomiin akka guddatu godhu namni irra akka motiveeter ta'u godha jedhee yaada keessayyuu immoo dubartoota akka Xayyibaa kan murtii fudhatanii riiskii irra fudhatanii yeroo sun yeroo haganayyuu naannoo Oromiyaattis haa ta'u naannoo mootummaa federaalaa keessatti Oromoon hagana sagalee hin qabne opiniyoon hagana sagalee hin qabne sana warra vaayolentii ta'e warra qawweedhaan organized ta'e Abiyyuu yoo paarlaamaa keessatti dubbataa tureyyuu biyya kana keessatti hannummaa ijaarametu organized corruption fi organized wannootu jira hannummaatu jira jechaa ture bifa sanaan warra organized ta'e sana warra steetiidhaan supporter ta'e militariidhaan supporter ta'e nama saamu sana qabdee nama 63 maal hiite sana booda irree waggaa namni buqqeessan akkamitti akka shinaasaa godhaa turte waan adda addaa irratti bakka baay'eetti mul'atee jira dubartoota akkasii kaareejees ta'an kan umuriidhaan dargaggeessa ta'an kana aangotti ol fiduun I think dubartoota jala jiran irra akka malee encouraged godha waan ishiin kanaan dura goote sunirra akka example ta'u godha warri dhiirarre warri nama ergamaa turan warri violensii wayyaaniin hojjetu kana fudhatanii bakka buusaa jechuun hojiitti jijjiiraa turan akka ofitti qaanaanii fi akka deebi'anii of laalan waan godhu natti fakkaata dubartoota hedduurra inspire godha yaada jedhu qaba kanaafuu murtiin kun gaariidha garuu kanarra bal'atuu qaba ammarree simboolikii waan dubbatamu kanarraa olitti dhamatti yookaan sabstaansiin isaa waan jijjiiramuu qabu natti fakkaata kanarra dubartoota baay'ee ol kaasaa waan deemuu qabu natti fakkaata sadarkaa adda addaatti. Tole fayyaa ta'e. Egaa kun mata duree bal'aatti nu haasofsiisullee ta'uu danda'a. Garuu amma waa'ee korrapshinii kaaste irratti dubartooti hagam akka jaboo ta'an illee akka fakkeenyaatti kaaste. Haa ta'u dhuguma biyya keenya keessatti egaa akka hin dhagahutti namootni dhiiraa eeyyee mana dhugaatii mana nyaataa dhaqanii achitti ta'a wanti korrapshiniin kun akkuma tamma jetteedha. Dubartooti waan akkasii irratti qooda hin fudhatan. Hamman beekutti jechuu kooti. Amma gaa namooti yaaddoon iyyuu kan amma gidduu kana kaka'aa jiru adda Xayyibaan gara itti aantuu pirezidantii wanta taatee fi bakka ishee namni bu'u kun yoo akka ishee jabaan taane amma immoo isheen Shaashmannee keessatti qulqulleessitee waan baay'ee jabinaan hojjettee hin badaa jedhanii kan sodaataa jiru gaa nan abdadhaa namni hooggana gaarii ta'e hooggana biraa of jalaa maddisiisa. Akkuma warri kaan godhanii isheenis kanuma gooti jennee abdannaa garuu yoo kanan taane waan isheen hojjette deebi'eetu immoo bada jechaadha. Haa ta'u mee kan dubartootaa sumarratti raannaa garuu waan ati jette keessa jala muree anillee darbuu kanan barbaadu kun jalqaba gaariidha. Garuu itti fufanii mul'inaan hojii kana caalu hojjechuu akkasumas immoo hawaasa keessattis gulantaa adda addaa keessatti waan kana jajjabeessuun warra hoogganoota humna qaban yookaan sagalee qaban irraatii eegama. Haa ta'u amma gara xumuraatti fidaa jirra haasaa keenya. Mee walumaa gala tuttuqxee haasaa kee keessatti waan baay'ee kaasteetta. Hirrinoota baay'eetu mul'ata. Rakkina baay'ee biyya sana keessa jira. Kan waggoota inni kaan 100 ol jetteetta. Inni kaan waggaa 27, 26 jetteetta. Inni kaan guyyootaan kan lakkaa'amus jiraachuu danda'a. Haa ta'uutii baay'een keenya yoo hunda keenya jechuudha baadhee biyya sana keessaa namni bahee namni achi keessa jiru rakkoon biyya sana keessaa akka furamu barbaada. Maaliif rakkoon yoo furamee nutis nagaa arganna. Rakkinuma haasofna yeroo hundumaa biyya alaa kana keessa amma jirrutti furmaata irraa yeroo baay'ee hin haasofnu. Kan caalaas immoo ho'ifamee haasa'amu rakkina gaafa balaan bu'u haasaansaas akka balaa deema. Gaafa gammachuu gaafa gaarii ta'u immoo baay'ee yoo waliin daddabarsinu isa kana gaa waanuma ala jiruun dubbadha. Garuu akka milkaa'uuf egaa amma muummichi ministeeraa haaraan filamee hawwiisaa fedhiisaa waan gochuu barbaadu waan baay'ee ifatti dubbateera. Isa sichi hojjetamu walumaan arguu jirra akkuma tamma jette hanga ta'e mul'ataa jira. Garuu gaheen Oromoo inni biyya keessa jiru haa ta'u inni biyya alaas jiru maal gaheensaa nama kana akka inni caalaa hojjetu akka inni milkaa'u gochuudhaafi maal gaheen uummata Oromoo akkasumas saboota warra kaanii jetta. Amma kan nama fakkeenyaaf nama biyya alaa kanaa waggaa fudhannee namni biyya alaa kun qaama tokko miti jechuun boodii tokko miti dhaabni siyaasaa jira, civic groupiin jira, individualiin jira, aktivistiin jira, ilaalcha adda addaatu jira.
biyya keessattis kan Oromoo qofa hin taane kan biraatis nuu fi namni Oromoo kan biraatirra jijjiirama biyya sana keessatti hin feena. Garuu biyya sana keessatti jijjiirama yaadnu abjuun nuti qabnu suuraan nuti arginu waliif fakkaatu jechuun nu hundumtu Oromoo keessattirree suuraa adda addaa qabna jijjiirama jennu biyya sana keessatti. Akkuma immoo uummata Itoophiyaa biyya alaa kana jiru keessatti soggaa fudhannee suuraan nuti biyyi sun jijjiiramuu qabdi. Rakkoon biyya sana keessatti hiikamuu qaba. Rakkoodha jennee waan nuti yaayyaannu waan adda addaadha. Yeroo baay'ee immoo keessayyuu warri ala jirru kun yeroo hundumaa sirrii taana yeroo waan argu tokko yeroo hundumaa waan nuti jennu sirriidha. Amala adda addaa tokkorree waan baasne natti fakkaata. Asuma teenyetuma nama sodaatturree jennee nama arrabsinaa nama balaa keessa jiruuni arrogaansii wayii develop goonee jirra. Nuti immoo riiskii jala hin jirru. Kanaafuu wanni godhamu hundi yoo miidhaas fidaa miidhaan sun dhukkubni sun baay'ee waan kallattiidhaan bira hin geenyeef riiskii jala waan hin jirreef warra achi keessa jiru sana rakkina isaan keessatti hojjetan hubatuudhaaf akkasuma baay'ee si'oo tattaafannu natti mul'atu anam jechuun achi keessatti irree sochii adda addaa keessatti hirmaadhee beekaa sanuyyuu yeroo sana sadarkaa akkanatti intensifaayi hin taane bakka itti riiskiin jirutti namooti gariin anuyyuu amma yoo naannoo 2000 koorete yeroo openly yeroo achi turedha kan yeroo jalqabaatiif sochii barattooti hiriira kan ba'uu jalqabanii yeroo 2000dha kan alatti ba'uu jalqabanii yeroo sanaan koorete ana keessa ture sun koree waliigalaa akka kaawunsilii wayii qabaataa turre yuunivarsiitii Addis Ababa yuunivarsiitii jedhamu kana guruupota hundumaa koomersiirra dabalatee nama 12 qabaa. Achi keessatti immoo akka executiveetti qabaataa turre nama 4 qabaa. Nama 4 sana keessa namni 2 ajjeefamee jira. Tokko dhukkubsateetuma waanuma sana keessa du'ee kan biraa immoo namni Tasfaa'oon Camadaa jedhamu I think namni hundumtuu beektanii Naayiroobiidhaa qabanii biyyatti galee kan ajjeefamee jira. Nama 2tu jira namni tokko maqaa isaan dha'u biyya jira. Fi anatu hafe. Jechuun ijoollee sana ala jiran immoo namni du'an baay'eetu jiran. Bakka sanatti namni operate godhu amma immoo konfliktiin possibilitiin du'uu fi possibilitiin miidhamuu akka malee guddatee jira. Namni ala jiru kun immoo tokkoffaa asuma taa'ee hundumaa waan beeku itti fakkaata. Jechuun gumaachaa hin jiru jechuu koo miti. Garuu some kind of arrogaansii wayii tokko develop goonee jirra jedhee yaada'anii waan achi jiru sana waan hundumaa waan beeknu. Yeroo hundumaa tarkaanfii nuti fudhannu sirrii kan ta'e abbuma barbaanne arrabsuudhaaf akka waan mirga qabnu tokkotti fudhannee jirra. Kan Oromootis kan akkuma waliigala kan Itoophiyaa kunis. Normally dhaaboti siyaasaa adda addaa kan ABO ta'uu kan Shaabiyaa ta'uu dhaaboti adda addaa biyya alaa jijjiiran kan Chinese Communist Party ta'uu dhaaboti yeroo baay'ee fiildii seenanii lolanii injifatan kun baay'een isaanii opereeshinii tokkoyyuu waggaa hojjetan eegasii booda deebi'anii gumgamaa wayii godhan. Opereeshinii kanarratti akkamitti pilaan goone waan nuti pilaan goone sunii fi reyaalitiin dhugaan mudate sun akkam ture wiiknesiin keenya akkam ture laafinni jara akkam ture opereeshinii itti aanoo goonu akkam godhanitti reflect godhan gumgamaa godhanitti eegasii pilaanii haaraa baasan akkasitti godhan. Sochiin biyya alaa kanatti sochiin biyya keessaa jabeessuudhaaf goonu kuni gumaacha guddaa fi impaaktii guddaa qabaataa ture ammarra impaaktii guddaa qabaataa jiru. Haguma communicationin bal'ataa jiru waan biyyatti ta'u irratti dhiibban nuti qabnu influence nuti qabnu guddataa jira. Kanaafuu badiin nuti asii jechuun dogoggorri nu goonurre akkasumatti impaaktiin isaa achitti guddataa jira jechaadha. Rakkinni keenya baay'een sochiin tokko waggaa godhame eega sochiin sun dhumatee booda asitti yaadii nu yaadne sun akkamitti deemaa ture rakkina akkamii qabaataa ture wiiknesii akkamiitu nu bira ture jabina akkamiitu achi ture balaa akkamii hir'isuu dandeenya turreeyyuu jennee reflecting goonu duuti namaa achitti ta'u suni miidhaan achitti ta'u suni akkamoo ta'e irra hir'ataa waan jedhu kanarraa akkasuma reflecting goonu yeroo hundumaa sirrii taaneeti ittuma dhiibaa qofa jenna dhiibuun homaa rakkinaan qabu beezikaalii jechaadha hundeetti garuu immoo nurree akkuma ilma namaa kamiyyuu waanuma biyya alaa jirruuf waanuma riiskii nuti jala jirruuf hin jirreef waanuma waan barbaanne dubbatuu fi jechuu fi dhaadatuudhaaf rakkina hin qabneef namni achi keessa jiru namni balaa keessa jiru namni waan inni godhu suni isattirree nama isa jiraa ciruttirree rakkina uumuu danda'u suni godhuu qabus waan hundumaa karaa inni qabu taaksiin irra yaabbatee deemuu qaburree sadarkaa itti dikteet godhuutti deemuun waan nurra jiraatu natti fakkaatu. Kanaaf warri alaa jirru kuni ufuma gidduuttu asumattu sochiin amma deeme kuni maalinni haga ammaa maaltu deemaa ture daayinaamiksii akkamiitu oofaa ture nuti gumaacha akkamii qabna sochiin uummata biyya keessa gumaacha akkamii qaba wiiknesiin asii mul'atu waan akkamiidhaa fuuldura akkam ta'aa waan jedhu kana reflect godhuun nurra jiraata bakka jirrutti akka dhaabattis akka civic organizationittis akka activistittis akka nam tokkettis namni ala jiru kuni
bifuma adda addaa ta'e tokkoon akkanumatti aadatuma qofa hin taane waan aadannu kana hagam committeedha waan kanaaf hagam edu bakka kanatti dhaqanii dhukaasuun jechuun wareegama wayii kafalchiisuun kan nama gaafatu ta'e hagam bakka sana dhaabbannee waan kana godhuu dandeenya bakka sana jira maal godhuu danda'as waan jedhus immoo of gaafanne xiqqoo moral decency wayii tokko nu keessatti uumamuu qaba jedhee yaada bakkuma kana waan jirruuf zeeroo riskii jala waan jirruuf achi waan jirruuf namni garii obboleessa isaatti bilbilee hiriiratu baaqee irraan deemiin jedhaani garuu uummata fincilaa jedha. Finciluun gaariidha uummati waan rakkina isaatu fincilsiisa malee namni waan jedheef qofa miti garuu immoo impaaktirree waan irratti qabnuu fi waan goonu kun responsibly godhuun irra jiraata yaada jedhu qabaan asii. Kan Oromoo qofa hedduun taane hundumtuu akkasumadha. Dhaadannaan kun guddatee jira nama as jirutu irra jagna ofiin jedha at least akkasitti fiil godha. Reflect godhuudhaafis wannoon jedhu namni achi jiru sun riskii jala waan jiruuf miscalculationii gooteen lubbuun namaatirree baduu waan danda'uuf lubbuun isaatirree baduu waan danda'uuf tapha akkanaa kana keessa hin jiru namni baay'een realistikiidha waan qabatamaa waan godhurree of eeggatee ofii jechaadha inni balaa jala waan jiruuf nuti immoo balaan nutti dhufumtu hin jiru namni soo du'a nama miti kan du'u nama biraatu du'a waan ta'eef kanaafuu waan kana deebisnee laaluu waan nurra jiraatu nutti fakkaata wanni kun amala keenyarree waan balleessaa jiru nutti fakkaata irra deebinee of laallee waan nuti goonu waan realistic ta'e waan responsible ta'e waan qabatamaa ta'e godhuu nurra jiraata. Kan biraa immoo waan amma mul'ataa jiru kuni jijjiiramni amma mul'ataa jiru kuni jijjiiramni kun jijjiirama sochiin uummataa jijjiirama wareegamni fideedha. Kanaafuu isa duubatti deebisuun fi qisaasuun nurra hin jiraatu. Injifannoo argame kanarree appreciate godhuu nurra jiraata. Akkamitti waan kana jabeessina akkamitti waan amma irraa hir'ate kun argamaa waan jedhu kanarree sirriitti hubatuu nurra jiraata jechuudha. Isarree appreciate goonee waan jabaatuu qabu jabeessuu waan mormamuu qabuuf waan criticize ta'uu qabu moo criticize godhaa deemuun akka malee barbaachisa jedhee yaada. Fuuldureen kunis akkam ta'uu qabaa yaada jedhus immoo akkasumatti keessa isaa laalaa deemuun nurra jiraata jedhee yaada. Akkanumatti callisneetuma akkanumatti dukkannoo ijuma dunuuffanneetuma waan dhufe haa dhufuudhaan oofuu waan nurra jiraatu natti fakkaatu waan dhufe haa dhufuun akka malee uummata miidhaa deema in the long run. Kanaafuu sochiin goon hundumtuyyuu waan nuti asitti goonu impaaktii waan achitti qabaatuu fi waan kana keessatti sirriitti reflect goonee hojjetuutu nurra jiraata. Responsible, morally responsible, humanly responsible ta'uu nurra jiraata. Waan ani godhu poostiin ani Facebook irratti godhu namni tokko lubbuu isaa akka darbu godhuu danda'a. Wareegama malee qabsoon jijjiiramni dhufu waan jedhu sana beezikaalii na fudhadha. Garuu wareegamni du'a lakkoofsa namaatiin miti kan nuti injifannoo argannu. Wareegama xiqqeessuudhaan haga danda'ametti wareegama xiqqaadhaaniin akka dhufu godhuudha. Sana kan godhuu dandeenyu immoo du'a hafuu danda'u hambisuu dandeenyedha. Miidhaa hafuu danda'u hambisuu dandeenyedha. Akka jijjiiramni dhufu kan barbaannuuf laayifiin namaa akka jijjiiramuuf akka ilma namaatiif jijjiiramni dhufuuf akka uummati keenya nagaan oolee galuuf akka inni gammadee hojjetee jiraatuuf. Kanaafuu sochii qabsoo kana keessattirree yoo danda'ame jechaadha yoo kan danda'amu ta'ee waan sana irraa hir'isaa koostii xiqqaadhaaniin akka ta'u godhuu nurra jiraata. Namni hundi addunyaa kanarratti jagni jedhamu hundumtiyyuu duutee fuulduratti dhufaa jirtu fuuldura dhaabbateetii miti kan du'e. Yoo danda'e namni jagni kan Oromoo du'e kunis kan addunyaa guutuunis yoo duutee kallattiidhaan itti dhuftuyyuu calliseetuma wannoon jedhu calliseetuma itti deemetii miti erga danda'etti irrumaa godha jechaadha. Advencharii waan ta'e wayii tokko dhiibuun nurra jiraata. Realistic waan ta'e waan qabatamaa ta'e godhuun nurra jiraata. Namoota achitti iffartii godhan uummattoota keessatti sochii godhan uummata keenya keessattis haa ta'u uummata biraa keessa sochii godhan kan balaa jalatti operate godhaa jiran kanas appreciate godhuu kabajuu dhaggeeffatuuni waliin reflect godhuu wal hubatuun barbaachisaadha. Injifannoo dhufe kana waan xiqqeessu waan balleessu waan duubatti deebisu keessattirree hirmaatuun nurra hin jiraatu waan jabeessu maleedha. Kanuma jedhaa kana godhuudhaaf immoo ofuma keessattuu deebinee of laaluun nurra jiraata. Nurree yeroo hundumaa sirrii ta'uu hin dandeenyu, waan hundumaa beekuu hin dandeenyu, as teenyee waan hundumaa hubatuu hin dandeenyu. Of keessatti reflect godhaa deemuun nurree warra achi jirurree fayyada yaada jedhu qaba. Tole. Fayyaa ta'e soo amma kan biyya alaa kaaste kan aktiivistootaa kophaattan si gaafachuuf ture garuu walitti qabdee naa deebiste. Kan biyya keessaa meeqa alaa irratti xiyyeeffattee uummati biyya keessa jiru mee gabaabsitee akka milkaa'uuf wanti jalqabe kun akka milkaa'uu fi maal gochuu qaba jetta? Maal itti fufuu qaba uummati biyya keessaa?
kan uummata biyya keessaa kana ka amma as ta'anii akkuma waanuma amma jechaa ture sana ofiiyyuu contradict godhu ta'a bakka kana taa'ee akkanatti deema taaksii akkana qabadha baasii akkana qabadha akkachi deema jechuuf bakka sana hin jirtu. Wanni kun sochii isaan godhaniin argame gaaffii Oromoon qabu gaaffii uummattoota biyya sanaa qaban hundumaa yeroo gabaabatti deebisuu hin danda'u. Wanni kun piroosesiidha. Piroosesiin kun akka inni kararraan gorre akka inni tiraakii gaariirra deemu akka inni hadiida gaariirra deemu achirratti eeguu qaban jedhee yaada. Lammata immoo jiruu isaanii keessa isaan rakkoo siyaasaa biyya sanaa dhiitamuu mirga namaa rakkoo dinagdee biyya sanaa rakkoo hawaasummaa waan keessa jiranidha waan namni biraa itti himuu miti. Wanni kun baay'een isaa guyyaa tokkotti furamu garuu furamuu qaba. Achi kan akka inni furamuuf immoo sochii adda addaa godhuu qabanii namni hundumtuu sochii wal fakkaataa qofan godhu namni hundumtuu qabsoo haalli yoo jijjiirame bifti isaan jijjiirama. Haalli amma ji'oota 2-3 dura turee fi amma jiruyyuu bifti isaa jijjiiramee jira. Haala haaraa kana keessatti reyaalitii haaraa kana keessatti istiraatejii haaraa tarsimoo haaraa tooftaa haaraa baafatu isaanirra jiraata jechaadha. Jechuun uummati achi jiru sunis gahee adda addaa qaba roolii adda addaa qaba namni hundumtuu waa wal fakkaataa miti kanaafuu meeseejiin asii darbu kunis namni akkuma ofii danda'utti waanuma ofii danda'u haaluma keessa jirurraa ka'eet waan inni godhutu jira. Waan inni godhu kuni haala keessa jiru sana hubatee wanna haga ammaatti argame kana addaan diddiigamee akka inni karaarraan gorre akka inni jabaataa deemu yoo inni duubatti deebi'uudhaaf ta'e akka inni duubatti hin deebine waan isa harka jiru hundumaa hubateetuma bifa ta'een mari'atee dhiibbaa kana ittuma fufaatuma deemuu qaba jedhee yaada. Dhiibbaan inni godhu kuni akkuma haala isaarratti hundaa'e jechaadha. Akkuma dandeettii isaarratti haala isaarratti hundaa'e waanuma keessa jiru hubatee ofuma waanuma ijaan argu waanuma guyyaatti waliin interact godhu irratti hundaa'e waan kana hubataa deemutu irra jiraata. Sochii qabsoo tokko keessatti bifa adda addaatiin sochii godha namni qabsoo eegama aangoo namni qawweedhaan lolu tokko aangoo eega qabate booda reconstructionii biyya sana reconstruct itti fufaa sunis qabsuma. Garuu rakkoon cunqursaa qawweedhaan furamuu danda'a. Rakkoon reconstruction immoo marii fi bifa biraatiin filama. Nuti irree amma fincilaan haga kana deemnee jirra. Bakka itti ammarree inni barbaachisu jiraatuu danda'a. Bakka itti dirqamatti inni barbaachisuu hin dandeenye dhiibbaan biraa kan godhamuu danda'utu jira. Kanaafuu tuuliin appropriatiin waan haga ammaa deeme kana ka fuulduratti harkisuu danda'u maalinni haala haaraa uumame kana keessatti waan jedhu kana akkuma warri biyya alaa reflect godhuu qaban kana reflect godhanii waan argame kanarra fuulduratti dhiibaa deemuutu irra jiraata jedhee yaada in general jechaadha. Haa ta'u tole baay'ee fayyaa ta'ii yeroo dheeraa nuuf laatte carraa kanattis dhimma bahee yaada kee nuuf gumaachiteef baay'ee galatoomin siin jedha. Gaasiftaa baruu gabataa miidiyaatti akkati deddeebitu abdii tan qabaa ulfaadhu fayyaa ta'e. Ulfaadha turre.